Falaasaan Toomaas Hoobs akka jedhanitti fakkeessummaa dhala namaatiin sababoonni bu'uuraa sadii jiru. Isaanis bu'aa dhuunfaaf wal dorgomuu, shakkii fedhii nageenya ofii eeguu irraa maddu, eebuu aangoo warra kaan caaluu fi aangoo barbaaduu irraa ka'uudha. Wal dorgommiin namaa gara wal-dhabdeedhuma hin qabneetti yeroo geessu uumamni isaa shakkii qabu tooftaa ofirraa ittisuu akka baafatu isa dirqisiisa. Addunyaa falaasamaa irra. Falaasaan Toomaas Hoobs akka jedhanitti fakkeessummaa dhala namaatiin sababoonni bu'uuraa sadii jiru. Isaanis bu'aa dhuunfaaf wal dorgomuu, shakkii fedhii nageenya ofii eeguu irraa maddu, eebuu aangoo warra kaan caaluu fi aangoo barbaaduu irraa ka'uudha. Wal dorgommiin namaa gara wal-dhabdeedhuma hin qabneetti yeroo geessu uumamni isaa shakkii qabu tooftaa ofirraa ittisuu akka baafatu isa dirqisiisa. Addunyaa falaasamaa irra.